tunis ni dabartee kutaa sagalaffaa dhageeffadha. Hayyaa'uma tunis ni dabartee karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Hayyaa'uma tunis dhuma qottee lubbuu ani hattee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma tunis ni dabarti karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Abu Najibo, marka marata dabbata dalagaqa. Indalagwa. Tun dalagada. Min dansi qafalam bujuran seew yaqiya. Mal? Khumja mal laga. Ambar khumnija turbal lama onango. Beeka fedare. Anka ogumma qiyama daru na khafala. Silayin shaggar jirade amma tiyara lebtu wadu makina bite wart model amma. Akkasitti Najibo, makina tajoolleen taphatu waan tamatofan. Ogummaa qiyama mallee tuffashu jirtana. Tantiitii namni biraa tokko illee qabnee qabaa baran. Beekumsa addaa rabbiin naqan. Mee maal fa beektamee waan namni hin beekne? Neetwoorkii mataa qiyyaa diriirsuu hin danda'abar. Duba gaafa neetwoorkiin cufame waan hin diriirsin. Maallaqaan kafaltan ga'a. Mee waan biraa maal beekta? Waa hedduun beekaa wayyaa. Mee amma anjamaa dhiisiti maal rakkoonti ati? Rakkoonti yamoo ilaa amma dalagee maaliif hin jijjiirama fiduu dadhabe. Saantima shan illee bara seevin godhanne. Hangam takka daleedda silaa? Baatijja. Maaliif duba? Ammaalittiin beekare isinirraa eegaa. Waan hin dalagee torbaan lama yoo dhumte. Achi booda liqeeffadhee fite ammaas duboo kamittiin jiruutu na dandamadha. Jabaachuu qabda kaayyaa Najiboo. Hanqana olsaa kamittiin jabaadha. Indalee ni lakkii ganaadha. Akkasii qooddu namaan keessa ni barisin. Laala Najiboo waan takka tanin siimu ilmiin dubrummaan qabduu jaan. Nama hedduu si dura beeka waan ati hin beekatu sana. Saqafaa miti beekaan. Beekaa gubbaadhaas beekaa biraati jira. Waayeen akkanaan beeku namni beeku ni jiraa? Bash. Jibrilee tun jiruu muti war. Antana firraan dhiisaa'u. Mobaayil biyyaarraa seente ana malee namni banu ni jira. Tokkollee banuu danda'u koodiyoo silkii haaree biyyaarraa seente. Tanaa yoon dalagadhee barra waa miiqaan harkadha. Yaa Najiboo alhamdulillah ji. Fuula namarraa duroomuu waan guddaadha bar. Amma yoo xiqqaate dafka kan nyaatta. Duraan garuu fuula namaa dhaabbatta. Tunuu dubbii laaftu miti. Beekumsa kiyyaa nyaachuudhaa baran. Rabbii qeetiif galata galchiin siin jeesoo. Barati miidhaa kiyya hir'isuu fi beekumsa kiyya gad xiqqeessu jirta. Laala akkasii miti. Yaa bootas gabbaa'ee dalagi. Namaa dalagaa dhabu malee dalagaan nama dhabdu. Wayii obsaqii. Obsan qabduu. Ni qaba dhugaa namni akka kiyyaa qabu maa jiru wayyaa. Nabi Ayyubillee immoo. Ayyubii ulaa tolchisa immoo. San obsa qabaatis. Lakkii boo Nabi Rabbi alayhi salaami. Nabichi walan dorgomsiisin kaa. Ana akkuma namaattiin baana malee. Hayyaa'uma tunis ni dabartee karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mee abbaa Haashim maalirra wal baddan silaa? Sheekha kam seete jaartii lammaffaa fuudhaan jeen mee jaartii lama fuudhuun haraami yaa sheekha. Ayaanni kitaaba keenya keessa hin jiru ka jaartii lama fuudhaa jiru mee takkitti mata narraa tiimi takkitti tanatti himnaan naagee bakka. Quraanummaan akkanaatu hin jiru jetti jaartiin tiyya. Kunoo narraa ifa godhiif. Haadha dhiiraa atoo maalirra wal loltan? Laal sheekha muftiin kun akkijo niin fuudhaa jira. Angaafa laalatii masgida gamaa salaachitu san irraa inni satteeru. Foon fuulaa hiyyeessa irratti hin fixadha. Ilmaan isaa wajjiniin guddise. Seeni haadha dhugoomsa qonnoola rabbii naqaabse fide. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olkuti gaa. Tolfadde. Hayaa toofi. Akkasittiin ilmaan isaa wajji guddise. Aartishee hundee dhaqeetiin dalagaa dalagee hundoo isaa wajji ilmaan guddise. Mi'arra hundoo gaannii ala na baase akkamiin ta'a? Sheekh gabba hin jenninaan. Dhaabbadhu gaa muktii haa fixattu isiini. Sheekhanis guutaa akka dubbadhu. Silaa isin fixatelee gaaruma itti oofiyaa. Laala ati Haashimtuun anaaf saayiba tiyya jabduudha. Obbaleetii tiyyaa'u dalagaas hojii daleenaas. Kofoo bareeddullee agarte. Shaamisa bareedaallee agarte. Jaarsa kiyyaaf hin bitaa itti bitti. Inninis tana ragaanuma ba'a. Dhugaadhee hin gijibne. Akkasiiti hedduu jaalatti. Amma inni jaartisaa qalbii cabsuun qabu. Hunoo sheekh baga dhageesse hunoo haqaaf rabbii hunoo obbaleetii tiyyaa'u fide.
akkasittiin kunnoo laala akka kanattiin isaa jijjiiruu dabarse. Gabaaf sigaan dheerisini. Mee obsi haa obboleessa kiyya haa fixattu. Laal takka dubbiin ammas dubbiin na yaachistu. Tafuudha isaa tunqaa. Ani hoggaanni walgeeffuun hin deeme jekkattiin hiraarrabeeyta. Maali maaltu si hiraarseenaa faa malee? Laal wanni yaadanatte. Televezyiinaan illee numa dhageessan isinis. Raadiyoon illee deemtan irraa osoo jira. Dhukkubni nama daddabruu hedduu jira. Duraan eersii jira. Amma kun homool tuquudhaan nama dabruu jira jaan. Koronaan baran hafuuraanis ni dabra jaan. Mee yoomma inni dhukkuba kana fidee dhufe akkamiin taameen ilmaan kiyyaa wajjin. Tana cufaan na yaachisaa baran. Magan khayri khayraati. Khayruma dhoytaati. Fixattee haadha Hashim. Fixadde. Bismillah wanni gartee isin lachuutu haasan waan gaarii keessattuu haatee Hashim gartee waa'ee dhukkuba daddabiraatii fi kana wanni isin kaaste if eeggannoo barbaachisu godhuudhaaf gaarii beektaa. Garuu takka taniin isin hubachiisuu fadhu isin lameen qofa osoo hin ta'in gartanii islaamni hedduun bakka tanan galleef. Dhalaanis aayanni gartee takkaa ol fuudhuu kana akka waan dhiirti kitaaba keessa katabdee ilaalti. Dhiirtinis aayata kan akka waan dhalaa ittiin adabuuf itti fayyadamuudhaaf rabbiin buuseetti ilaalan. Tullachuutu dogoggora gaa haxaadha. Tanaaf jecha quraanni ni jedha dhugaadha kan gartee lama fuudhaa jiru. Baguma tana narraa itti himti sheekha. Mee naa obsi haguuta kanii fixadhaa dubbii natti murmurini. Aayanni gartee takkaa ol fuudhaa jiru ni jedha ammoo if eeggannoodhaan rabbiin nu hime ulaagaa lafa kaa'ee yoo gartee haqaan bulchuu dandeessan yoo wal qixxeessuu dandeessan humaa ni danda'ama. Yoo immoo sodaattan wal qixxeessuu dhaba dhiisaadhaa takkittuma gabaabbadhaadhaa jira. Mu'aaz ibn Jabal jedhanii sahabaan nabii kan nabiin sallallahu alaihi wasallam akkaan jaalatu tokko jaartii lama qaba ture. Jaartii lachuutu kureelaan itti bu'ee gaafa san bakka takka du'an. Akkasii beektaa isaan lachuutu eega janaazaarra salaatee kafanii booda tamiin dura awwaalaa je'eeti itti yaaddahuu ture. Wal qixxeessuuf jecha laalgaa bakka tanatti hubadhaa du'anii jiranillee rabbiin na harkaa je'eeti tamiin dura qabrii haayaa je'ee hiixaa baasuu ture. Hanga kana takka wal qixxeessuu ni dandeenya. If eeggannoo akkana godhuu dandeenye fuunullee humaan qabu. Yoo ammoo haqa isaanii eeguu hin dandeenye takkittumaa hojii yoo nagaan jiraanne irra bareedaadha. Dhiirtii akkasii ammeessee jirti dura haftee malee. Tanaaf jecha akka waliigalaatti wanni isin himu wal mari'adhaatii irra waliigalaadha. Akkasuma dandeettii fi gartee dandeettii qabeenyaa qofa osoo hin ta'in ta wal qixxeessuu yoo gartee gama tokko hadafnu taate guyyaa qiyamaallee itti gaafatamna. Muftiinis gaawaan kana itti yaaduu qaba. Hangam takka imaanni kiyya dhiiroo naa fayyamaayii dhalaa lama gartee wal qixxeessee bulchuu jaartii lama itti yaaduu qaba jechuudha. Osoo itti yaadne itti seenuun qabdu itti gaafatamaa kana keessa yoo seente rabbiin guyyaa qiyamaa si gaafatuuf osoo hin jarjarree xiqqoo dubbii tana silaafirraa laalte. Bariin jarjaree sheekha silaa baatii lamaa hogee eegaan fuudhe. Maatii tokko miqqanyaana ta'e isumaan ragaa naa boodide. Hundaafuu wanni nan siin jee waan sii galte irratti hin fakkaanne. Amma dura fuudhuu irratti turtee jechuun osoo hin ta'in amma booda yeroo itti seentu itti yaaduu fi waan nama siin jee kana ulaagaa akka guutuu dandeessu if gaafachuu qabda. Imaana gahaa qabaachuu imaana gartee isaan lachuututti wal qixxeessitu. Isaan jidduutti garaagarummaa fi loogummaa osoo hin uumne jechuudha. Yaa boo bikka sangaa amma dura waa if nu bannee sheekha. Duboota hayitaate eega beetii maa gadi hin ta'in. Mee hundaafuu akka inaadaattis hin taatu dubbiin tuni bultiin inaada godhuun hin taatu suutumatti itti ilaalaati wal mari'adhaadha. Anis mee manguddoo biraattis hidhaadheetiin yoo walii galuu dhabdaan amma booda irra haasofne inshaallahu za'aan baallamaa naggeesse. Hayaa sheekha mee ittiin if mari'adhaa. Sheekni dhugaa dubbatu har'uma dhufeewu haa kitaaba namatti himu. Maali sheekni biraa ta'u kitaaba irraa namatti himu? Lakki itti dhiisi sheekha akka keetiin nagarree fayyaade amma dura barshee muftiin hoggaa yaammatu sheekuma isa deeggaruu yaama. Yaa boo sheekha akkanumaan naan jetti hundaafuu galatoomi waan bareedduu na qaraasiste dubbiin zaaraa sanillee jajjabduudha. Dubboo jajjabduudha akkam ta'uu feeta? Saa walittiin jarjarannaa dhaabbadhaa. Mee sheekha akkuma isin dhoottu laaliqa qasillee hin kabajine. Dhiifa waggoota ka'anis yaadaan qaba. Haayaa itti fufi. Akkuma sheekni jee dubbiin tun itti mareechuu feeti. Waan jarjara murteessanii miti. Haatee Hashim wareega guddaa kafaltee jirti. Baruu yoo na taates akkanuma mataa hiyyarra dhaabeetiin laala. Nama laaleessiti. Tanaafuu sheeka nama biraatillee hidhaadhu muftii kanarraa gorsi. Marabbaa dhaammanni yaa'ini kaanaati nagaya rabbii isin jidduutti haa buusu. Amiin amiin. Hayyaa'umaa toliis ni dabarti kan rabbi murteesse tan biraa ni dhufti.
biratti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessaa turreerraa akka gammaddan abdii qabna. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibraahim guddoo isin galatoomfanna.